qallata yeroo barayyuu ishee karoo beeni qallata inni qallata dhageeffata uumana bahaa isaa deebina dhiiga nama tolluudha okay in qallatu tayyima kiyyaarra kiisaa jira bar socho'uu hin danda'u maal taate maaliif wallahi ilaal maaliif wajjin ciisu marre mee viidiyoo nakkaanuu poosti godhe dhajilaami dhageeffadhu haaloo akkana kanatti maaliif poosti gootan badee namuma keessa namatti ilaata rabbi amrii abba ummata baalee kana soo dhiqata taatee dhiqannaan ummata baalee kana soo isin dhiqata wayii taatee isin dhiqachaa waan barbaadaa manni baalee qaala jala sheer godhe maal godha jala sheer godhanii jala sheerin goone bar sanyi faayee haasa gamna ni qoraabe abdiin Abdullah jala sheer godhe bar akkasimi bar beekaa laayivii taa'ee asee gurran bar beekaa kalee ganama dakkarri baakaa hin arge dhageeffadhu tayyib yaani ma dhukkuba bar maal taatan inni ma dhukkuba bar dhukkubbii nama dhukkuba waan inni ta'e beeku malee sababni inni achite na hiite akkana na taate jedhee intalatti mummaa bee ijaaba godhatanii intalli illee ijaaba godhatte Miyatti biyya Ameerikaa jirti baranni beekaa fooloo wal jalaa qabna ijoollee baaleetti silee jiraattu maal gootii laayivii irratti baanii waan akkana haasa'anii nama dabbaruu jira maaliif gowwaa nama qoshee mida wallahi laa namni qaamni saalaa nama dhukkube achi mana yaalatiin dhaqan malee asirratti haasa'anii Anti taaree mira keessa gate kaamee isaati wallahi na arseen maaliif na arseen beekta mee maal godhaa laayivii irratti bahee qaama saalatti na dhukkubaa akkana na ta'ee na hiitee manaamin jedhee haasa'a Cheetichi yaaki wallahi na arseen gaara baga goota keenya Bos, laayivii irratti himata ayi matu goota jette ko goota keenya jalli balaa madam sirrin jiru wallahi anu soota ishee kaman taatan sina hunda haasanii tiktok irratti jira wallahi maal abbo maa waan isa hokkasiise mara haasaa baroon akkana nama hokkasiisu wallahi sirrin jiru mataan akka himii jedhan beektan jaboonii kana gastii namaa keessa wallahi waan nama haasa'uu qara gastii namaa keessa jamaan boodii kennutti ima haasaa jedhise jamaal waa'ee akkanaa keessan jiruu jedhan jamaal ima haasaa jedhise waa'ee akkanaan hin dhageenye ana keessa namaa isaa waa'ee akkanaan jedheen wallahi haasa'ee dhiisuu didee haasa'ee dhiisuu didee meel isaa keessaan dubbannaalaan jamaal mataan xiqqootii sheeticha shiwiidha. Salaam alaikum. Waalaikum wallahi shiriidha eemaan taate waalaikum salaam warahmatullah mataan isaa shiriidha osoo mataan shirii ta'uu baattee asirra bahee qaama saalatti na dhukkuba jedha akkoo sheetichi shirii jedhee jira Ate mandika tala salama gabi maraka hatu isuman baate. Sare. waalaikum salaam jechuu akkam jirta fayyada Allah kamme. Fayya Allah me maal fayyatan odeeffannoo maal Umman wa sheeticha. odeeffannoon sheekaroo jallaan na dhukkubaa jedhe jallaa beektaa Ani ba. arge. Maal ante maal waan inni jedhe arge waan inni arge Tapustana waan inni magaalaa arge maal ante namni guddaan akkana haasa'u sirrii miti. Namni hagana qabu namni egasi haalima sheetichi kun waan akkanaa haasa'anam. wallahi nama dabbara ila waan tokko abbatu laallata beekanii waan akkanaa haasa'uun sheetichi kalaas sirriin jiru wallahi maa itti himuun barbaachisaadha waan taatan isin Itti himuun barbaachisaa wanni kun waan akkanaa kana haasa'u way rabbillee jaalataa namni immoo namni haalima ta'ee akkana haasa'u maa inni abbaa waanu argee wallaa urgaasa dhiyaata. Maa namni maa waan hunda haasaa yoo namni qooda ofitti qabu. bar namni wanni hundi akka qabdi namni fayyaa dhabu mana yaala dhaqa malee akkamitti jallan na hiite akkana ta'e manaamin dabbaroo nama dabbaroo maal ta'e isheetichi moo
Abbo kuni wani itu iman wani nama gaya wani nama gaya jirama namni akana namni hagana gau namni guddaan akana yo haasa'u maal abbo wanni akana waan fokkata dubartoonni tayyibaan faa hiriira baatudha. Maal jette feno? Walla anillee gadhiisuu isaa. Miidiyaarra gadhiisu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu abbaa sabbate kottu gorsee nama baasifame. Amma maal nuti gargaara maal taanaan namni amma jetti kun sirriidha jedhu asirra jira. Abbo dhaggeeffadha sirrii Eenyu ani wallahi? wanti hin jedhu abdii dhaggeeffadhu. Ajandaa godhatanii Waalaikum salaam. wanni biraan wanni haasa'a. Ajandaa godhatanii naasaa jedhan. No, akkasii miti yaa rabbi yaa Oromoo keenya kana akkam godhani ajandaa godhatu wanni bira wanni karaa isaanii uummanni waan nama dhumee haasaa jira uummanni waan nama dhumee haasaa inni dogoggoraa jira nama dogoggoraa jiru irti himuun barbaachisaadha wama fedhellee ta'u laale irraa mormuun hin barbaachisu seetii sammuu deemalee yaatii isaa boolti godhee meeshaan akkana ta'e hundaayyuu haga jalaatti akkana ta'e mina hin ture. Kama yoni wallaahi timuun sirriidha. Kama ittuu himuudha wanni kun sirrii miti wanni ati jettu kana of sirreessi amma jedhanii namatti himuudha malee nama duuba osoo of hin ta'in nu amma barreessattuu himnaa jennee baram. Kayu balik tak ubah balik sesuatu yang betul lah. Ini radikal, nanti kan ada orang Wallahi la. Kampanye buat anda. Wanu magale itu sekali, ada radikal. Magale itu nampak. Namni guddaa yoo akkana haasa'u namni sheeyna maal abba? Nama jibbe namni miidiyaa irratti bahee kanaaf namni akkana qabu. La dogoggora ini dogoggoraa jira isaa dogoggore immoo itti callisuu hin barbaachisu warri keessan waalaikum salaam abbaa sabbatee kam Nagaan jechi keessa balaa maal yooyya harka fuudhe maal rakkoo jira uummata kiyya rakkoon Oromoo achisiitti wal ari'uu wal fuudhu tole rakkoon jiru abbaa sabbatee rakkoon jiru maali beektanii waan namaa kanallee naam seenaa jedhanii gorsanii tole waan namaati miti dhugaa jirtu kaa irraa afaan naman callisu kaa dhugaan jirtu akkasii mee abbaa sabbatee isin amma akka tilmaama keessanii amma maaltu bate boora kiyya inni sheekaa roobee jedhamu bahee tiiktookii irratti yoo waan akkanaa dhukkuba jedhu naman dabbaru wallahi namuma dabbara la sheekan roobee xiqqoo maal qaban beeyta dhiifama jedhaa godha lala ijoollummallee qaban jechuuf nama dhiiba ijoollee jechuullee akka shabaabaa godhaa jirallee garuu akka shabaabaa ta'aa jira. Jechuun akka nama iyyaala illee ta'aa jiranii rabbiin waan isa waa'ee namaa kanaa sa'uun gaarii miti dhaalee kiyya qabrii teennaa hin beeynu. Merga isaati yaani video sa la amma nuti waan isaa haasa'u osoo hin ta'in abbaa sabbatee bara waan isaa haasa'u osoo hin ta'in yookaan isaa machuu osoo hin ta'in rakkoo inni itti jiru waan inni dogoggora inni raawwate irraa callisuun hin taatu irraa sirraa'uu qaba sheetichi nama waan ta'eef ni tokko. Waan inni dogongora yoo itti himini akkamidha. Gaariidha. Ana kiyyaatti itti gaariidha. Sana bakka gaarii garuu waan namni asirra dogongora bahee itti kaleessa sana agarsiisee har'a immoo
Untuk haramo jallan na ko ba kanati gutun na ita e ma ka public ra jirum be gon na timi shemi na magana ga ukana dubba ya da burum ne kiti ala mane mane ala da kemane ala ji to ya ala mane ma mu chuma haja akkasi watu harka bai rifa makile sana rabai akkasi tirabbi ke ya godu ali ki yasuri modu kuma bi wanjiru duga jiru namni keessattuu xiqqoo diiniin irraa'if diiniin irraa mul'atu namni waa irraa baratu bifa saniin lakkasina dhukkuba achina dhukkuba wanna kana maal balleessiti beektaa nama biraa homaan gootu kowaalitii namaa gadi buusti mizaana irraa nama buufti qaadee kiti kaleessallee bifa qoosatti isheen kun dhufanii dubbachaa akkasee wallan kowaalitii namaa gadi buusti ya ana kana an qarura mali Coca-Cola bitadhe Sprite biteni kulla mali jechuun sadarkaa sheekummaa isaa rabbi laafuudhu garuu nama biratti gadi nama buufte akkas sagalee kiyyan jiru intalo dubbadhatti boontu warsi wallahi sirri miti sagalee keen jira ragaa jira ne daga toloota muutii qabattee jettu sheekana Hussein kiyya asirratti haa qabu wannoo tante muutii bari muutirra qaalii koo jetti abbaa sanbatee qaalii koo jetti haan keessan dhaqee hay jedhuuf yoo an hay jedhe gahee gara argitee barreeffama kiyya ol baafteetti tasaaffachiisa. isinitti amma eenyu jaalate amma abdii eeruu barbaadde argitee bismillahi gurbaa fuula dheeraa argitee gurbaa argitee dheeraa argitee gurbaa meeshaa dheeraa rabbisitti haa qabu kadheebuu si baasu dhagee kana boontu aamin jedhi aamin haa jettu warra koo qabu argatanii amma kan jedhu dubartii barakii dheeraa kaakatti dhaabatu biran jirtu bo kanneen anatu fakkeenya godhachuuf yaa sirri obboleessa kiyya lama malee nu geettu jedhii dhugaatti maa dubartii yeroo fuutan allama malee nu geettu dubartii natteeruu barbaadda dubartii natteeruu barbaadda lama ta'a kootta lamaan kan Lakan akkasin jedhu hambaatu abdii akkasii rabbi isin amansiisuu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu rabbi inni isin haa jaallatu hedduu wal jaalannaa hedduu oromummaa kennan sabboonummaa kennan wal jaalanna jiraadha umrii dheeraa naa qabaadha rafuuf deemaa jira galgala dalagatti waan baafaman rafaa dhiifama naa godha yeroo baay'ee sheernatti gootanii akkasuma argitee wanna jedhee dhufe inshallah rabbi isin haa gammachiisu rabbi isin haa milkeessu umrii rabbi isin haa dheeressu fayyaa naa ta'a isin jedha qaalii kee duniyaa rabbi isitti haa kennu hiyyummaa rabbi nurraa haa godaansisu. Amin. Bachi barbaadu baddu xumuradhu waan bachi barbaadu nama ta'a. Laa namicha watanatu abbaa sanbatee malee taa'u boqonnaa fudhachuu hin danda'u jettee akkasitti isin barbaadee garagaree kutti beeku loobintu jechuudha. Meeshaa yoo nana annama jaarsaatti nama argite jaartii lama sadi barbaadu wal taanaadhe wayi wal bira tarraachi. Intaati rakkoo nan labbisee. Waan maarashaa akka jilba ga'uun deema jedhiin itti naa himtanallee jala naa buusi. Kajilba ga'uun deema. Dhageessa jedha wayyee. Warri jilba ga'aa.
Mate ka. Yo na foto ka wajah Masuk yang betul. Deebii fi jirti. Deebiin tun nan tamachaane waan taateef irra dubbachuun barbaadaan illee xiqqoodha. Egaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa yaa uummata qaalii Sheekh Roobii. Ammallee deebuu haasaa akka duraa sanii deebisaa jira natti fakkaate. Inshaallah keeruma rabbiin isaanii qajeelchuu. Namni kun beektanii nama manarraan dubbatanii. Namni kun nama ilmii qabu, nama barnoota diinii qabu, nama barnoota diinii baratees barsiisuudha. Nama silaa osoo barnoota san seeraan barsiisee dhalataa qubee lafaa dhufu ijetti gochuu danda'u waan ta'eefi namni dhibamaa maa dhibama jechuu hin dandeenyu. Haasaa inni kaleessa haasa'ee miidiyaa hunda waliin ga'e san dhugaa baay'ee nama dhiba, baay'ee nama gaddisiisa. Haasofni akkasii miidiyaa irratti hin barbaachisu ta'ellee keessaan nama yaada qabutti himanii ogeessa fayyaatii wal qunnamee yookaan haasaas barbaadee jedhee hin dhukkubadhanii adaba godhanii silaa osoo qarqaarsa illee barbaade qarqaaranii akka yaalamuu fi akka waldhaanu godhuu barbaachisaadha malee akka inni amma ol bahee akkas jedhee akkas na ta'ee akkas na bokkee akkasii hagaachii kun waan hin barbaachisneedha. Yeroo ammaa daa'imman xixiqqoon naqaatii wanna yoo irra haasaa miisana namaa buusuu fi miisana namaa hin buusne adda baafachuu qaba. Nama biratti miisanni isaa gadi bu'aa jaalatamu uummata kan biraa qabus gadi bu'aa deemanii namni kun nama guddaadha yaani nama guddaadha yoo jennu nama diinii qabu baree barsiisuudha. Silaa har'a kan isarraa bareedu diinii san osoo barsiisee diinii san irra gad dhaabbatee osoo barsiisee dhalataa lafaa dhufaa jiru kana ijetti godhu silaa rabbi biraas nama biraas silaa gadi guddaa qaba. Ammas nama biratti gadi bu'ee malee rabbi biraa ta'e nafta isaallee hin beeknu Allahu aalamii. Garuu ammoo kun baay'ee fokkataadha. Silaa osoo akka haasa'uu baate amma haala amma deemaa jirutti haadha manaa isaallee miidiyaa irra gadhiiseedha mara. Allahu aalam garuu waan ija kiyyaan argine viidiyoon haasa'e isaan malee jaartii isaan argine viidiyoo jaartii ofii ammallee miidiyaa irra rakkisee hiikee jira jecha jedhullee bahaa jira ammallee gadhiisee jira jecha jedhutu dhufaa jira. Wallahi baay'ee nama dhibaa. Rabbiin isaa qajeelchu jechuun barbaada. أكبر عليك جمر شنو يعني؟ من هنا شنو هذا يا بنتي؟ زين بلا دم تتودى أبو تمنى يوم ما جاد القرآن Sara da ke gadi kullati. Wan jede barre assalamu alaikum ummata rukuman ne. Okay. Asubai da mu kan bitu baya ke san ni jenani. Okay, lubbu bari maal ko tabe isa dogoggore duuka buute dogoggoruu dhiistetu dogoggora saraa deebista bari si galee duuka buute dogoggoruu dhiistetu dogoggora kirraa deebii jetta malee maaltu si dakkalee. Adallee bari si baate dabala salaamu alaikum jetteetu akkamiin nagaa deebitee waaqayyoon jettee dirree. Ayee gakkasaadhaan amantaadhaan falmuutti hin jiru amantaan kiyya yoo waan jedhe kanaa wal fakkaatee hokkamsi hoyi. Na amantaan akkanatti. Yoo amantaan kee musliima kiristaana ta'an amantaarra kan isaan qabu. Amantaan abbaa suuraa waan jedhu. Laakiin yoo kiristaana Waan hin jedhan yoo nama dubbii ta'e deebisa waan hin jedhan. Waan hin jedhan deebifama deebisa. Yaa ga'e cikichiin isa inni An dubbii kiyya seeraa gara yaa foollillahi waan hin jedhee deebifama abdi. Ajandar markaa michiruun gaarii michoomina uummanni waan xiqqoo guddoo godhaa lafa kana keessaa galu wayyaa Arras borus jirra galata waaqayyo kanumaan jedha yoo sin ta'e wajjin itti deemi yoo sin ta'e miti. Oye, vale. Akan belum keluar di mana itu darah mana saja lalu bahas kita
Emang guddifadha kabar. Emang guddifadha maal abbaa fuudhadha. Abdiin kun lamaan oofaa sadii oofaa. Oon joomina ati daddaree galte moo gara shaagaman baalee roobee Saari. diigdee galte akkam ibsi. Wayyee. Wallahi kana baasu keessaa laalaa jira barante lama wayya moo takka wayya bara jedhee kamtu mi'aa jedhee walii ilaalutti jira isin astaayitii kennaa koomatti barreessa. Saaraa የፍቅር ለምታ ወይ ነገር ከመጣላ ጉክሽ እኔ ወድጄሻለሁ በእውነት ሳራዬ እኔ ወድጄሻለሁ። Achi mana ሳራ ወለጋሪ ሳሪዬ ኧረ አንቺ ግፈች እንጂ ምን ሆነሻል? Abdi nan beragal. በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ሴት ማግኘት ብሎ ሀሳብ ገብቶኛል ሳሪዬ። ኦኬ ኧረ ተረጋጋይ። Kautii goona saaraa akka nama warra balkaaba. Olaabaa humnee saaraa tanaa. ሳራ achi na Waalaikum kaasa. salaam. ሳራዬ ፕሊዝ achi sin kaasu. Lee ታይ yani immoo dhugaa dubbannaa akka malee jaalalli sirra na qabutti jira. Mee hawaasuma kanarratti waan an jedhu kan calliftee nan laalini. daraba gaasa. Oda ati caarataan dhufin kaa. Welcome Siraj Abdaa. Welcome to Habibi. Jirta kam. Nagaa akkam fayyaadha namni na hiyaafu jiru yeroo amchaa kana jaalatee jira. Rabbi rahmati isin yaa godhu uummata keenya tolba. Naafta mani bijettee tuuti. Minyaa ko jaalle keenya naaffaan jirtu ana. Haa? Minyaa naaffaan jirtu ana. Sabboontu. Hinaaffaan jiru taanaan hin mi'aawu baadhe. Namni nama hinaafu jiru. Mina. Siraj. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ati singiriidha moo definiidha kuma? Sabboontu welcome jenne. Wallahi gimmaasha singiri illee mitafidi illee. Ani fuutee gadhiifte jechuudha. Maali fuutee gadhiifte jechuudha. Abboo rabbee ifaan kaanutti tole waan fuudhee gadhiifte. Jaartii fuutee gadhiifte maa akkam jechuudha. Gimmaasha jechuudha. Yoo fuudha gadhiiftellee. Waa fuudhu ga'e jechuudha. Infuune fuudhutti jira. Inshallah. Waayee. Dhiisi yoo fuudha gashallee kan heerumtee galtellee jirti. Walitti barbaanna. Koy. Jamila Muhammad tana gadhiisu. Jamila Muhammad tana fuudhee gadhiisuun oolu akkam subhaanallah hidhalluu jetti. Jala kana. Adurree asiisi jechaa jirti jala kana. Waa isii fuutee gadhiifte ante? Nama kabajaa qabu akkasii jedhanii uffannaa. Baa kabajaa waan jecha kanaaf kabajaa irraa fuudhare heerumtee boon dubartii turu jirti. Maal jechuu abdii Israa'el? Waama jiru haaraa miti aadaa malee.